Taajetu jira ree jaalala mudhiin kutamte jechiisu jira. Maallaqa ni qabdoo? Alhamdulillah ni qaba. Okay. Eessa jiraata? Odota Jordaaniin jira Saudi Arabiyaa. Saudi Arabiyaa hin fe'en galatoom hin fe'en hin kan hin dalatee jira biyya alatti. Biyya kam malee? Biyya alaa malee. Biyya alaatti bara asillee naa laabar. Lakki isinis biyya alaa jirti ganda isiitiif. Sifuu biyya alaa jirtaa mi ganda gasifates? Egaa gandi isii afooshaa keessaa intala biyya alaatti qabna jee dhaadatu jira dhageetiin jira. Duuban akkamiin ta'a badoo? Boy warri biyya araba jiru kun konfidensii dhuma qabaa baryaa subhaadalla. Haa yaboo. Ispoonsara ne xaafi suutirra. Ati nan beeytu moo siifi dumaashin nan beeyta moo maamutii qabattan saa akkan isiifuu jaaladhu beeyta nan garra. Gakki gabar jaalalti dhugaa bakka jaalatte obboleessa kiyya barraane siif waan ati jaalatte si wajjin jaaladha garuu rakkoon jirtu. Jangan capsa deh kau tuh pahadan. Pada jasa. Wallahi ganda keessa san dhaqee yaa'ii isinitti hin kaasin. An biyya fedheen deemalaal biyya arabaa tana biyya ingiliffaa deemuu dadhaba. Yaa'ii maal kaastateetii fi dhukkubsattee ciistaa jaalalti nu mul'isu kutte. Jaalala namaati akkana na godhare jaalalan beektu maafi maal taatisa? Jaalalli nama godhu. Biyya fedheen. Jaalalli kan kee bara ta ambulaansiitti yaama san geessee jirti maal yaa'ii kaastaree obboleessu. Biyya hundaati jiddaa fi manfoosee ta'e akkama dheeyitee utti rabjaawas. Guyyaa mara telefoona cabsu malee oolu baatitti telefoona takka cabsa yeroo naanni takistii barreessee fi isiin na deebisuu diddu gidaaruma gadhiisa. Kaampaanii moobaayilaa hojjetta. Mobaayila shan waliin eegasii jaalata. Dubbadhu gaadha. Hagam takka maa dubbatti isin us hin dubbatin adda isheen nurraa fixata. Hagam takka ifa jaalatte biraazarii fi yobbolo. Wallahi amma turee jira monkin akkas amata dhiyaadhee jira. Inumaan jaaladhaa inumaan poosti godhaasi namni nama moosaree naan jedhan jiru. Warra koomantii sirni argattaa naan jedhu. Maaliif jaalatte? Amma fakkeenyaaf ati amma irraa fagoo jirtaa maaliif jaalatte mee fakkeenyaaf bira jiraattee alaa malee siidhaa waliin jirtu maaliif jaalatte? Irraa fagoo jirtaa? As jirta? Aboo ani kaayirootu borganama asii tikkeeta muradheef taasii biran dhufu badoo maal taate? Madam Gasilisti. Rabbi malee namni tokko amriin irraan qabu laal. Mootummaa walaa waan takka hin dhagawan. Rabbi qofa fida. Ni beena rabbumaa fi madam ta'e qofa amrii irraa qaba ni beena. Haa ta'u garuu gasine dhiifti madam. Saafete dhufu. Laala ani madaamii jalan hojjedhu firii. Guys tap godhame mana. Tap godha guys. Hayyee maaliif jaalatte mee takkitti mataa nutti himi maaliif jaalatte? Waan isirraa jaalatte maal? Yaa badoo kennaan jaalala sanna dura nee gallee ammumaan eegalee baay'ee waan dookumantarii jaalalaa sitti hin qabu. Isii tan akkanumatti fedha bakka liqimsuu fedhaa osoo xiqqoo bakka wayyoo qabsitti argina. Liqimsuu fedhaa? Maal jechuun liqimsuu fedha jechuun obboleessoo? Biqiloon diimannaan karameellaa seehaa waraabbii jedhu. Liqimsuu fedha jennee? Magaalaa keessa jiraatta mootii. Taayiba qurxummiiti obboleessoo bishaan keessa hojjettaa? Laa oduu darra hojjedha. Daangaarra hojjedha. Okay, ayya. Ayyee gaa'oo sifu. Oye. Mucaa kudhiisi jaaladhe jaa. Rahmata kan keenin beeka rahmata kana qabdaa garuu akkam isiif ta'a gisee kan laltu. Nani hariiroo jaalalaan fedhu nama takka waliinu. Subhaadallah. Wadaa boci. Boy fannis taare. Isan baana. Ifannis taa'oo. Didde qaaye. Saasini isin isaa namaaf Mee obboleessoo akkanatti taa'imee ol kaayiti fayyaa qabda moo akkam isaa ol kaayi taa'imee? Jaalalti isaa mudhii seente mucaa. Mudhii seente jaalalti. Baddu jaalalti gisee mudhii nama seente beetee maati. Gorsaanii bara. Kun sodaatiin mudhiin isaan daree. Gurdii kaasuun deemtu ol kaayi taa'ee. Malatti godhee. Geemii taphanneetiti? Geemii taphannu? Okay.
Geemii taphannee waan tikeetaa murattee dhuftu mala siidhoo hin akkamit. Ayyees yoo isin jettan godhaan yoo isin ka'ii qullaa ala kana keessa fiigi jettanillee ni fiiga isin argachuudha wanni an barbaadu. Maashaallah mucaan walaa dhugumaan nama jabaadha. Meeqa fiigi qullaa? Geemii taphanna jennee amma geemii xumurree fiiga. Yoo jettan hin jenne reetis. Yaa amma bara yeroodhaaf dalagaa arganne kana yeroo xumurre gara fiigichaatti. Ayyaa kastaana. Mucoota natti jaalatanii barga faamilii. Taab godha hundi keessanuu. Atis ni feetaa saba dhoo. Annin fala ture gayaa boona jala saayibuma kiyyaan ni jala fuudhe malee. Taab godha gaa'e hundi keessanuu. Taab Garuu takkaa hagan gaafa isii fadhu san qullan fiiga jeen beeku garuu alhamdulillah. Bismillah jeetiin jaaladde waan ta'eef. Baddo aan obboleessisan teessii fi yaada mana sirrii tan ofirraa baasne naatu siin jee. Erfoon abar. Ofirraa baasne. hundi keessanuu. Wallahi erfoon wallahi erfoon. Taabaa durgullachuu. Maalat Wallahi erfoon. qaayinsi wal gargaara. Taab godha gaa'e Anta viidiyoo sarraa ulle kukwaalaayyee kam indee? Wallahi. Haara baatte. Wallahi nagar miishin maanan godhin. Si godhee hin jira usii hin taane jeetiin bar yaadee moo akka birattiin hojjedhaaf jee yaadu jira baraanni beektaa miyaan waan si hin taane naaf hin ta'u waate obboleessa kiyya bara. Hin beeka qaalii teenya. Ati qofaatuu naaf ta'a bara. Ettoo viidiyoo dalaydee taaqeella. Gaa'es taab godha hundumti keessanuu. Ajana guddattee miti maal taate maንም ብትሰሪ ያምረው ብሻል እኮ ሰራው ልክ ካልተመቸ ደግሞ መልሼ እሰራላለሁ። አብሽራ ጋይስ ወል ገርጋራ አይዋ Gaa'es ወላሂ hundumti keessanuu taab godha. ፋሚሊ ታፕ ጎዳ ታፕ ጎዳ ታፕ እንደ ኸሰኑ ወርዱ ሜምበረንቲ ሜምበረታ ጋይስ ጉያ ሰፍቲዳ ቦሩ ማለ ጉያ ተቀቆፋፊ በዶን ጌሚ ቀባ halkan saati afur akka Itoophiyaatti shi warri mana keenya jirtan ammuma warri pooliyoon gone ammachi dabraatiif bakka geemii guddaa jedhamee eegamu jiru sanu adabbii qabaa rifeensa walirra haaduudha. I don't know badheen ni haade inni yaanna mucaarraa ni haade jee yaada. ana Inni beekama sadi gaa'es. Kanaafuu geemii bareedaan kun akka isin hin dabarreef asumaanuu. Okay. Folosi godheen jira garuu hin bobbooyin yoo boochi folos irraan haafadhan. Laan booyo akkanumatti na jajjabeessa garuu booyuun kiyyan oolu sirna kana. Hin booyin qofxanni jee yoo jaalatte qofxanni itti jaalachuu qabda. Bobboonyaan aan foloo hiyya sirraan haafadhaan dhiira boochi namatti hin toltu. Ayyee eega jette. Hin booyo akkanumatti na jajjabeessa. Akkuma jaaladhu akka amma jirtutti. Darba kanatti boonte isaa namuma maraa tokkotti nama booneetiin hin booda argatamu akkami na dhibe bara. Gaa'es achi na butaa wiilii Eessaa wal arkitan isin eessatti wal arkitan? Asumara tola garra tiktookii maan itti barreessee mataa dhukkubsee gastii na bira na galche dheeni itti hime akka jaalatu. Ganna buuste. Yeroon tiktok laayivii seenes ittumaan ergaa itti ergee gizee shanfaatti narraa qabu. Bareedduun jaaladhaa dhugumaa. Ay jaalachuun kan kee bareedaadha. Jaalalti tarabbiiti yoo dhugaan jaalattee jiraatte yaa'u. Gaayoo isiinis rabbi isin walii sinaa qoodu hamaan jenna nuti nama wal jaalatu nuti tola nuti jaalala nama deeggaru ta'an. Jechuun jaalala nama jaalatu nama jaalate isiniin deeggara jaalatamees nama deeggaraan lameenuu isiniin deeggisin lameen keessaa hin deeggaraan. Osoo dhuftee leenca buusteefaa hedduu si deeggaruu danda'ani beektaa haala kanaan. Leencillee na furee gara fuulduraatti. Deeggarsi itti fufnaan leencillee hin jira. Okay. taab taab naa godha. Mokkir leelaa. Bakka isin wal dubbistanii kophaa keessan isinirraa bahu. Nyaara na duraa jira. Buniin baala kiyaan bahu isinirraa. Wallahi isin lamaan geemii taphataa kalaasanii geemis taphachuun beeku waan ta'eef anniin ba'a. Abshira ati waan rabbi naftuu ati pushuma godhi. Eesh inshallah. Hataa jedhaa ishii.
Ayyee miskiina fakkaatte dhugaa rabbii. Inshallah rabbummaa siifuu tana naa kennu malee achi booda miskiina jabaan taa'u. Hayi maal jechuu akkana jechuun?